Yooyyaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii miidiyaa sagalee oboo akkam jirtan salaamtaan teenya jaalalaa bakka jirtanitti isin haa geessu. Ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya ormaa jirtan kanneen miidiyaa sagalee oboo kana dhaggeeffachaa odeeffannoo lolaa woboo waraana bilisummaa wajji gaggeessuu fi injifannoo woboon galmeessuu hordofaa jirtan martinuu salaamtaa teessan hin daganne irra deebuun akkam jirtan salaamtaan jaalalaa onnee irraa kaate qilleensa dakaa baddaa Oromiyaa isin beektan samiin dabalamtee bakka jirtanitti isin haa geessu. Nagayaa fayyaa qabaadhaa horaa bulaa isiniin jenna. Viidiyoo teenyas laayik fi sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechaa gara odeessaalee qopheeffannetti isin dabarsinaa nu faana turaan affeerraa teenya. Lolli guddaa woboo fi humnoota mootummaa jidduutti godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Baddalleetti gaggeeffamaa jiraachuu baramee jira. Guyyaa 3 duras waraanni bilisummaa Oromoo woboon godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Araniitti lola guddaa gaggeessee waraana Abiy Ahmad magaalattii keessaa baasuun humnoota diinaa 60 battalumatti ajjeesee 35 madoo dandammii hin qabneen adabee humnoota diinaa 10 booji'uun sirreeffama jala oolchee turuun ni yaadatama. Woboon tarkaanfii kana ittuma fufuun waraana bilisiginnaa Iluu Abbaa Booraa magaalaa Baddallee irraa woboo ittisuudhaaf buufatan loltoota diinaa 450 caalu lola gubbatti baneen magaalaa keessatti humnoota diinaa 120 caalu fixuu himee jira. Ajajaan waraanaa Oromoo waliigalaa Jaalle Maroon waadaa qabna saba Oromootiif toluma duuna erga jaanii booda waraanni keenya xiyyaara isaas argee jira, taankii isaas argee jira. Kilaashumaan jala siqanii loluudhaan saba keenya bilisa baasuu qabna erga jaanii humni isaanii woboon lola yeroo ammaan tanaa gaggeessaa jiruun gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon fuula isaa gara magaalaa gurguddoo Oromiyaatti deebisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon lixaa fi giddugaleessattis lolaaf yeroo socho'u humni guddaan akka bokkaa didichuu fi akka galaanaatti wal guuree deemu yoo loggeen galaana gurguddaa fi holqa daandii dirree fi jallaas keessuma loohuudhaan yoo qaxxaamuru viidiyoon garaagaraa fi suuraaleen miidiyaa hawaasummaa hedduu irratti mul'achaa jira. Irree fi gootichi waraana bilisummaa Oromoo kibba baha Oromiyaattis humnoota bilisiginnaa waliin wal waraanaa jiraachuu himee jira. Woboon kibba baha Oromiyaa Cibraan Nadhii Gammadaa Buttaan Heeban Arsii godina Arsii bahaa aanaa Muneessaa gandoota garaagaraa keessatti diina maqaa sakattaa wobootiin babbaatee irratti itti marsuudhaan humna waraanaa konkolaataa paatroolii sadiin deemaa turte woboon konkolaataa paatroolii tokko guutummaatti barbadeessuun 25 madoon adabee jira. Lola kanaan humni diinaa dhuman reeffi isaanii akka achii hin kaafamin ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa himee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon lola ammaa kana gubbatti meeshaalee gurguddoo taankii haleeluu RPG-7 fi qawwee PKM gurguddaa waliin mul'achaa jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo woboo baay'ina guddaa qabu lixa Oromiyaa irraa gara giddugaleessa biyyattiitti hidhannoo gurguddaan yoo socho'u mul'ataa jira. Akkuma kanaan dura Shimallis Abdiisaa humni ABO Shanee gaafa nuti TPLF loluu deemne hidhannoo gurguddoo hidhatee lafa hedduus qabatee nu eegee ture jechuun dubbate. Ammas waraanni bilisummaa Oromoo woboon hidhannoo gurguddoo hidhachuun keessattuu dhukaatuu rookeetiidhaa kan akka RPG-7 fi qawwee PKM gurguddaa humnoota mootummaa Abiy Ahmad barbadeessaa akka jiruu fi konkolaataa hedduus RPG-7 gubaa akka jirus mul'achaa jira. Oduma wal fakkaatuun gootichi woboo Gujii lixaa Oduma wal fakkaatuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo Gujii lixaa keessattis waraana bilisiginnaa irratti tarkaanfii ilaaleessaa fudhachuu himee jira. Oromiin kibba Oromiyaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon zoonii kibbaa Koonyaan Gujii lixaa keessa socho'u Cibraan Gooroo dugdaa hattootaa fi saamtota uummata Oromoo dararaa jiru saroota sirna naftanyaa gochoota suukanneessaa uummata Oromoo irratti raawwachuuf deemu irratti abdii fi gaaddisni uummata Oromoo woboon hagayya 13 bara 2022 ganama aanaa Bulee Horaa ganda qalaaltuu Saawwaa keessatti tarkaanfii ilaaleessaa humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Lola kanaan waraana bilisummaa Oromoo woboon gootichi woboo Koonyaan Gujii lixaa Cibraan gaara dugdaa waraana bilisiginnaa du'aa fi madoon adabuun kasaaraa qabeenyaas irraan geessisee jira. Oduma wal fakkaatuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa godina Shaggar keessattis humnoota diinaa waliin wal waraanaa jiraachuu himee jira. Hagayya 13 bara 2022
Woboon zoonii jiddu galeessaa godina lixa shaggar keessa socho'u buttaan jaagamaa badhaanee aanaa amboo ganda galaa waddeessaa jiru mooraa waraana bilisiginnaa tulluu bagaaloo keessa lafa sakattachuuf yeroo baatu dhukaasa itti banuun baarudaan macheessee humna diinaa 8 battalumatti ajjeesee 4 madeessee jira. Murni bilisiginnaa dararaa ilmaan Oromoo irraan gayu guyyaa guyyaan dabalaa kan deemu waraana isaa saalfii fi naamusa waraanummaa irra barcuma siyaasaa irratti Abiy Ahmediin tiisuuf kan mindeeffaman Arsii Nageelleetti bobbaasuun dogdoqqee fi baajaajii karaa Ajjee fi Shaashamannee irraa dhufu ugguraa oolan. Hagayya 2022 waraanni murna bilisiginnaa dogdoqqee baadiyyoota karaa Ajjee irraa gara magaalaa Arsii Nageellee seensisuu irraa dhufan seensa magaalattii irratti eeguun sakatta'aa fi keessaa buusanii miilaan imaltoota kan seensisan yommuu ta'u baajaajii fi dogdoqqeen akka hin seenne dhoorkaa turan. Kana malees baadiyyoota kanneen daandii cirrachaa irraan gara magaalaa seenan irraas humnoonni gooleessituu bilisiginnaa dhaabbachuun waraanni bilisummaa Oromoo ganda keessan keessa jira jechuun dhaabanii kan qoratanii fi dogdoqqee fi baajaaj dabalatee kanneen motoraan hojjetan akka achi hin dabarre ugguraa turan. Murni bilisiginnaa yaaddoo woboon ganda baadiyyaa keessa jira jechuun yaaddoo qabaniif sochii baadiyyaa irraa gara magaalaa Arsii Nageelleetti godhamu cufa ija shakkiitiin ilaaluun akka hin seenne gochuun guyyaa guyyaan uummata dalagaa isaanii ariifatan daandii gubbaa dhaabuun akka dararaa oolan maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaa ona Arsii Nageellee gabaasaniiru. Oduu gama biraatiin ilmaan Oromoo humnoota mootummaatiin akka bineensaatti adamsamuun guyyaa guyyaan badii tokko malee rasaasa itti banuun ajjeesuun itti fufee jira. Hagayya 2022 lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Yamaaloogii walal ganda Masaraa jedhamu keessatti qeerroo Gammachuu Taamiruu jedhamu ajjeesuun gatu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaa ibsaniiru. Qeerroon ajjeefame kun hojii mana rifeensaa kan hojjetuu fi maxxana dhaaba siyaasaa kamiituu akka hin qabne dabaluun maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaa ibsaniiru. Oduma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo ganda akkoo jiru keessatti hagayya 2022 waraanni faashistii bilisiginnaa ilmaan Oromoo 3 bakka isaan midhaan eeganitti ajjeesuun jiraattonni himaniiru. Ilmaan Oromoo ajjeefaman kun Jamaal Mahammadii fi Ibrahim Mahammad obbolaawwan lamaan yoo ta'an kan ammaaf maqaan isaa nu hin gahin namni tokko wajjin ajjeefamuu jiraattonni himaniiru. Waraanni faashistii mootummaa Abiy Ahmad saganteessa wobootti bobbaaseen ilmaan Oromoo nagaa ajjeesaa jiraachuu yeroo garaagaraatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama.